بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي أغرتين جهانا ستي ولدتين قبل كارون كيساتي إن شاء الله تعالى علماء إتينا بالجد والرولين ستي ولدتي قبلني وهي أغرتي بيكيني الرا أغرتي كو أغرتي دبتشو فينا أنا أفو أغرتي وري لما أدى أدى هردفتن اللي أكسم وري سكالين كي نبرق اللي وان كان الرا أغرتي yaada kana irraa qoodamtanii maal akka ta'e asirratti amatti akka hirmaatan barbaanna. Akkuma beekamu ustaaza keenya agartee Sheekh Ahmad Najjaashii isaaniin eegaluu fedha. Rakkoo biyya keenya keessa jirurraa ustaaza ammaan kana agartanii guyyatti namni agartanii haga masiin dhugame kana bakka adda addaatii bahu jira. Hiriira bahutti jiran. Akkasuma duuba bakka bahan kanatti illee nama adda addaa bakka adda addaatti rakkoo adda addaa irra geessu jiran. Wanni rageessu jiru kun ummoota adda addaati. Wanni kun mee maal fakkaata ilaalcha keessaniitiif? Rakkoon kun rakkoo masjiida gubuu kun dhagizee kan barattoota fixuu kun dhagizee kan agartee kan rakkoon guyyaarraa guyyatti dhalataa deemu kun addaan hin cinne kakuun kaanumarra jabaatu maal isiniif fakkaata? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد أكل الشكيات ركون كوني سياسة والقبة جديلة على نككيات تقفى أمان كان أمني ورمو على سياسة على الشيسة دمكي قد خيسة فقوجي رجيتشو كان أولينو أمان تنا قرتني بكجيرو شفتي والقبة تقوم والقبة gartaniitiin akkasitti siyaasa isaaniitii fi dhimma isaanii agartee geggeessuu jiran jechuudha. Kuni ka dalagamee fi tokko kanaaf gufuu itti ta'uuf dalagamee jedhee ilaalaa. Maaliif jennaan yoo fakkeenyaaf lafa naannoo mootummaa Amaaraa keessatti masjida guban maal wanni kun wanni masjida gubaniif masjida gubuu kanaan osoo masjida gubneen dura rakkoon jiru qaba rakkoo Oromootii fi rakkoo agartaniitiin maal Amaaraati. Oromoonis rakkoo irraan qabu maal jennaan Oromoon dhimma ofiitii fi yaada isaatiif siyaasa isaatiif waan kana geggeeffachuu jira malee waan Amaaraa agartanii dubbii irraan qabu. Garuu agartee isaan waan sodaa qabaniif uummanni Oromoo kun dhufee haqa isaa harka deeffatee dhugaa isaa harka deeffataa jecha sodaa waan qabaniif kanumarraa kaka'ee agartanii ijoollee barattoota agartanii naannoo isaaniitti baratan miidhaa argatanii tumaa ajjeesaa turan jechuudha. Kanaan waliin uummanni Oromoo waan uummata mataa bal'aa taateef uummata beekumsa guddaa waan taateef ijoolleen Amaaraa kan naannoo Oromiyaatti baratan gatiin dhiyaatan. Yuunivarsiitiin agartee naannoo Oromiyaa jiru kan ilmaan Amaaraa keessa jirtu gatiin dhiyaatan nam tokkorra rakkoo hin geessine. Bira dabran. Amma masjida jalqaban. Waan fakkaatu biyya booressu. Biyya yoo booressanii jedhan tokkoffaa mootummaan amma irra jiru kun maqaa Oromootiin irra jira. Inni Oromoo haa dhaabachuu baatu maqaan inni jiru maqaa Oromootiin. Oromoon kun lafa bulchuu hin danda'u rakkina uummata nama bulchuu danda'u miti. Kanaaf lafti agartanii rakkoon amma bakkatti argama jechuu agarsiisu tokko kan. Lammeessituu ka amma masjida gubaniif ijoollee miidhanii miidhaa ijoollee irratti uummanni Oromoo obsee rakkoo tokko hin kaafne Amaaraa rakkoo irra hin geessine ijoollee Amaaraa rakkoo irra hin geessine kan naannoo Oromiyaa jiran ka irra geessuu danda'an ka humna itti qaban ka dandeettii itti qaban tokko hin goone dubbiin galtee fi bira dabre uummanni Oromoo irra kan kaaffate jechuudha. Maaliif jennaan tana laalutti jiru uummanni Oromoo waan guddaa of dura laalu jira malee tun isaa humna miti. Amma masjida gubuun kun maal agarsiifte akka ilaalcha kiyyaatti. Masjida gubuun qara masjidni amantii ilaalchisa. Rakkoon siyaasaan asiin dura deemaa ture waan amantii tokkollee ilaalchisu. Maaliif waan amantii kanaa tuqa yoo ka jennu taate amma kun siyaasa jijjiiruudha. Siyaasa jijjiiranii amantii yoo tuqan uummanni musliimaa obsan qabu rakkoo agartaniitiin tokkotu dhalata rakkoo sanirraa siyaasa faayideeffachuuf jechuudha. Sun maal yoo masjida guban bakka jiru cufaa musliimni ka'ee
yookiin ilma warri Oromoo ka'eetiniin kaniisaa gubaa. Kaniisaa kana beeta kiristaana yoo inni gubeetiin jedhe Oromoon agartaniitiin haala siyaasaa keessatti islaaman jenne yookiin kiristaanan jenne wal qabatanii tokko ta'anii deemu jiran. Kuni isaan yookiin addaan facaasuu addaan bittanneessuudhaaf keeyyame jechuu dandeenya. Garuu agartaniitiin uummanni Oromoodhaa fuula siyaasaa kana bira dabree jira. Fuula isaan jiran kana irra barumsi isaanii irra dabree jira. Waan kana geessu tokko kana. Tokko ammoo ta'uun hin mala. Maal sun masjida yoo gubaniitiin je'an amantii namni agartaniitiin lubbuu isaa dura dabarsa. Kanaafuu jecha rakkoo uumanii kiristaana yookiin mana kiristaanni itti agartaniitiin ibaadaa isaa yookiin agartee amantii isaa itti geggeeffatu islaamni ka'ee haa gubee haa caccabsee diigu. Gaafa islaamni caccabsee diigee waan je'an kunoo aslaalaa uummanni kun agartaniitiin maal terrorizimiidha yookiin agarteetiin maal shibbirtanyaadha yookiin agartaniitiin warra kana shororkeessitu jechuudhaaf. Yoo akkana jedhan addunyaan isaan dhagahan warri addunyaa agartaniitiin maal isaan dhagahanii dhugaadha jedhanii mirga uummanni Oromoo gartee ka siyaasaa harka deeffatu kana akka uummanni addunyaa harka qabe isaan shororkeessitu jedhanii isaan irra mootuma kana isaan irra dabarsanii fi tokko kana fakkaata. Kabiraa ka akka laalcha kiyyaatti dhugaa yoo dubbanneetiin hin jenne adeemsi waan galee kanarratti adeemsi mootummaadhaa naman quufsu naman gammachiisu harka keessaa qaba jechuu xiinxallaa yookiin waan agartanii fakkaatutu jira. Maaliif tokkoffaa masjida haganaa tokko kan ta'in kalaman ta'in masjida haganaa gubuun ka mootummaan lafa keessa jiru ka naannoo cufa mootummaan jiru ka waan kana agartee argu agartaniitiin isa duratti argaa agartii isaa duratti waan kana uummanni geggeessuun nagaa biyyaa booressuun agartaniitiin mootummaa daayisuudha. Mootummaan ka waan kana jaalala hin qabne ka waan kana harka keessaa hin qabne maaf callise tokko zamana agartee asiin dura mallas yookiin agartee wayyaaniin bulchaa turte ka mallas irra jiru maaliif wanni kun hin geggeeffamin? Zamana mangistuu maa wanni kun hin geggeeffamin? Zamana mallas maa wanni kun hin geggeeffamin? Amaarri gaafas ni jira. Gaafa Haile Sillaasee illee ni jira. Gaafa agartee mangistuu illee ni jira. Masjida gubanii hin dhagee. Gaafa agartanii dhiyoo kana agartee wayyaaniin bulchaa turte illee ni jira. Masjida gubanii diiganii hin dhagee. Kamaal jedhu ammaan kana yeroo kana keessatti ka'anii masjida gubuu jechuun maal agarsiifti? Mootummaan maal irraa fudhate maal irraa qabate? Warra san qabee murtii mana murtii dura geesse kunoo qabne ummata islaamaa kunoo qabne warra agartaniitiin maal ibaadaa falachuu isin dhoowe warra agartaniitiin maal rakkoo isin uume jedhe ummata agarsiise akka ummanni tasgabbaa hin garsiif. Maal garsiisa reebu? Harka keessaa qabaa. Harka sirriidhaa kan dhoksaa keessaa qabaa fikraan namaa jedha jechuudha. Yoo sanii miti ka jedhu taate mootummaan haa agarsiisu. Akka harka keessaa hin qabne warra san seera dura dhaabe wallaalcha hin qabne nama hattuu tokko lamaatiin ummata guutu diida bahee dubbatu jira maqaa himatee dubbatu jira akkana goone jechuu jira. Mootummaan seera jala oole eega seera jala oolchi maal fakkaata innummaanuu harka keessa maaf harka keessaa qaba sun agartanii warri siyaasaa beekuuf namni agartee aqlii qabu maaliif harka keessaa qaba jechuu agartanii deebii kana namuu deebisuu danda'a jechuu allaalcha kiyyatti wanni inni fakkaatu kana tokko. Amma yoo kun ta'ee dabree garuu agartaniitiin uummanni islaamaa ummata beekumsa qabu ummata agartanii amantiin isaaniillee amantii guddaadha amantii beekumsaati amantii aqliiti. Kaniisaa yookiin manni beeta kiristaanii naannoo cufa jira hunda cufa jira bakka cufa jira tokko namni agartaniitiin harka itti hidhatiin jiru inumaa irra dabranii eegutti jira. Maaliifi kun ta'ee ka jedhamu yoo taate tokkoffaa dhabaabinaawwan uummanni islaamaa uummata aqlii qabu uummata nama bulchuu danda'u uummata namaan deemuu danda'u uummata namaan jiraachuu danda'u. Haya abbootiin agartaniitiin amantii kaanii hoon eessa jiran abbootiin amantii kiristaanaa eessa jiran ka wanni kun isaan dura dalagamu jiru maal dubbachuu jiran maal jechuu jiran tan kaafii maal irraa fudhachuu jiranii kuni waan nu gaafannu
حقنما يا ذكي يا قنوتي كباب صار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خير الجزاء ما شاء الله. مدو غلطوما استاذني كنا غرتني بل ان ركو اغرتي وني كوني فكات وان اغرتي اني نمت ملتو الالت اني نمت غرسيسو باي سني رانو دبتني جراني akkuma kana agartanii kaa sheekoliin kennan asitti hedduudha ka du'aa illee godhanii waa'een kun isaa yaachise mee agartee gara Sheek Ahmad Wallootti isin dabarsa. Sheek Ahmad Walloo wannan irraa si gaafadhu miidiyaan agartee biyyattiin qabdu ka agartee ka mootummaadha hedduu waan kana haga ammaatitti hin gabaabne. Miidiyaan kun miidiyaa biyyaatii miti jechuumu waan biyyaatiif hin dhaabbanne jechuumu maali yoo haga ammaa masiida 30 agartee 5 gubate ka takkiyyuu 36 ummata agartee akkasitti dhumate biyya keessatti rakkoo agartee ka ummata akkasitti akkanatti hiriira bahee ummanni agartee migi keenya nu haa eeggamu jedhu waan kana kan dabarsine maal sitti fakkaata? بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ميديان أصلا وني تبقى في ستيك نسافو بيكينتي دلقمات ري روي سادان وان هدودا أكوان عالم الرتي نتي أجينيو فكينا في القرآن جبو تكيمو رسول عليه الصلاة والسلام عربسو بيبراتي دلقم يكوني بيكينت دلقم يجر وبيبراتي دلقمي قرآنا وتا قرآنا تجرن منا سجراتي فيدمن بيبراتي نمني هدون دلني لولسوني بيكينت دلقمي جرا مدرة رسول عليه الصلاة والسلام سورة دام قرآني أكا سورة تيجا خاصني رسول تكيس سورة الرف سورة دلقمي سون تمشي تيرو تكو دلقمي تر أما تكو سدي أما تكو أني أفر درتي يجوا كنهم جدوا فميت تري مالي في جنة ميديان irreheddun bobbaan isaaniitu ummata islaamaa irratti fakkaata jechuudha. Miidiyaan kun kanama hundaati sila. Miidiyaa mootummaa jechuun namni muslimaallee gibira kafaleeti ji'atti takki amatatti irraa kafa. Irraa maallaqa irraa fudhatan. Qaraxanii kafala waan barbaachisu hunda ni baasa. Laakiin waan islaamaa wayita tahe achi qaban. Yoo waan isaanii tahe ammoo ol baasanii dubbatan. Bikka sanitti namni islaamaa yoo jiraatellee dhiibbaatu irra godhama akka gabaasuun godhan jechuudha. Maaliif warri biyya keenyaa kuni kiristaanni biyya keenyaa keessaafuu warri amaaraa akka malee islaama jibba. Aslan rabbi subhaanahu wa ta'aala keessaan nu dubbatee jira. Namni walan tardaa anka yahuudu walan nasaaraa hattaa tattabi'a millatahum. Ummanni gartee yahudaatii fi nasaaraa sun abadan isin jaalatanii hamma isin karaa isaanii jala deemtanitti jira rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala. Hamma gartee isaan taatanii karaa isaanii jala deemuun faashina isaanii fakkeenyaaf isaanii wajjin bilayyan keenya kaadhaa masjiidni isaanii irratti gubame kun mootaa irratti gaafa gartee isaan kanniisaa isaanii takkimoo beetakiristaana isaanii ijaaranii fixan nama gartee qotiyoo deemee geessicha nama gartee ammas gaafa ayyaana isaanii deemee gartee gaafa taabotni isaanii bahu kunoo taabotni keenya nagayaan bahee nagayaan galee warra jiru jira jahanirraa hiikun kun aslan kun shari'aa keessatti dhorgaadha wanni akkanaa kun فالجنة والركسيس اللي وجه أبتهم قبل إسلام وجهون الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص عن الشرك وأهله كسر ما ترى إسلام ما يجون ربي فرق كنول شركي راقل كله ورا شركي دلق الله اللي فقاته كسر ما ترى لكن وري ديمتي ولين جرين يافجت وجرين يافجت ولين ديمي إنسان وجه كوجه كانوا ما وجه نمني قرتي مني ساقو بمي أبيني سابر بدي فمي والرأكاس قد الراتب كوجو ما لكم كغرسيسو كربين كان سبحانه وتعالى ودب بدي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هم إسان تاتي إساني وجين أمنتي إساني إبا تفتتتي أبدا وان في دليل وغوثي في إنجالة جيتو كنا وري ميديا كوني وري nama isaanii kuni sochachiin gubatini dabarsaitte yaadda akkamale maaliif jennaan miidiyaan isaanii gaafa gartee isaan kun ka charchiin hin gubanne ka beetakiristaanii islaamaa namni islaamaa hin gubne gubatee jedhanii olii gad oofaa turan miidiyaan cufti isaaniitu dubbataa turan wannummaan ummanni kun akkanatti ka'ee islaama masjiida islaamaatti masjiidni 34 takki 35 gubatee waan miidiyaan olii gadi qabdee dubbataa turteef maal jennaan isaan ka isaanii yoo ka charchii taate dafanii deemanii gabaasanii dubbatan waan hin taane sanillee asirratti waan si gaafadhu yoos mootummaan ka'ee nuti jechuudha
yeroo san gaa kagarsiisu mootummaan ka isaaniiti namni islaamaa yatiimaa jechuudha. Walqixxummaaf hin dhaabanne. Walqixxummaaf hin dhaabbanne. Warri miidiyaa silaa miidiyaa jechuun nama hundaa'uu walqixatti kalaan. Yoo badiin jiraate fakkeenyaaf yoo sodaatame waan kana agarsiisuun ummata kana kakaasaa rakkinna gartee biyyattii irratti jeequmsa uumaa yoo jedhanii ka sodaatan ta'e lachuu agarsiisuu dhabu. Akkasuma akkasumi lachuu agarsiisuu dhabu. Yoo ammoo nakki ani kabiraa agarsiisanii kaan ammoo kadhuu isan taate kummaa jechuudha. Keenya haa mul'atu kan isaanii kun ammoo nun laallatu jechuudha. Fakkeenyaaf TV'n Amaaraa waan kanarraa wanni inni godhe tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf waan achi keessa jiru waan dalagame gariin amma TV'n Faana Products maal TV tokko jira kan mootummaa deemtee wayita gabaasti maal jechuudha. Kan masjiidni sadii gubate. Masjiidni akkana gubatee jira balabaa osoo hin beekin akkanumatti dingataan. Wani dingata jedhamu hin jiru. Akkana yoo gabaatan illee irra gartee akkana diddibaniiti dhugaa san baasanii osoo ta'e akka waan gartee taphaatti. Ka islaamaa kun waanuma gartee waan akkatti hin lakkaawwamu jechuudha. Waan nuti kun kan agarsiisu takkaffaa jibbansa nutiif qaban islaamummaaf qaban. Lammaffaa wanni islaamaa kun nun laallatu inuuhu akka barbaadamu akka gargatee caccabsamee balleeffamee wanni isaan barbaadan dalagamu barbaadan. Ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aala akka isaan dho'isan sanitti hin taane ni mul'ate gabbahee aalamni arge jechuudha. Waan isaan dho'isan dalagaa turan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala amma fakkeenyaaf gaafa dheengaddaa warri majlisaa ergee warri miidiyaa waliin deemee jennaan hin seentan jedhanii karaa irratti dhorgan warri miidiyaadha. Hin seentan viidiyoo keessa lafa keessan malee abadan seenuu hin dandeessanii. Sin akka isaanii ta'e hoo har'a qawwee kan isaa isaanii keessatti qawweetu mul'ataa ture. Namni islaamaa waan kana keessatti sila argame har'a masjiida taate akkam ture. Aalamatu gabaasa ture jechuudha. Kun guutummaan dhiibbaa miidiyaatiin nurra geessaa jiran. Sheekh Ahmad yaada gaariidha wanni Sheekh Ahmad asirratti nu dubbatee mee kana ilaalchiseeti. Amma gara sheeka keenya Sheekh Muhammad Waadotti isin dabarsa. Sheekh Ahmad Najjaa'i duratti dubbatanii turan. Amma siyaasan sila lafa jirtu siyaasa agartee ka ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo agartee ka kanaa wal dhiiba jiran uummanni Oromoo immoo isaanii irraa onnaan qabu. Ammaan kan osoo siyaasan akkasii jirtu isaan waa'ee amantaa kanaan lafaa ka'uun maal isiniif fakkaata akka ilaalcha keessanitti? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة إلينسا كأسي كأتي كأسي كأيسا أني ولو ما قلت وانا فكاتو واني بيكيني كيسا دلقا مجرو كأمة روم الرد دلقا مجرو كأما اللي أمة السلام الرد دلقا مجرو دلقا توفيت guutuu wanna biyya san keessaa mul'atu waan tuffiiti jechuudha. Uummata Oromoo ka gana bal'atu, ka lakkoofsi isaallee bal'atu, ka lafti isaallee bal'a, akkasuma ka yaanni isaatillee bal'a uummata dhugumatti garaa bal'ata yeroo jedhan dhugaan bal'atu, uummata rahmata bal'aa garaa isaanii keessaa qaban kana ka ijji isaanii yoo waan hamtuu argite boochu ka qalbii laafan ummata bariidaa kana ummata kana tuffatan mootummaan Itoophiyaa ni tuffatte ana kanan jaada keessatti ni tuffatte ummata kana tuffattee wahittuu laaluu dhabde nama moo saree jettee wahittuu laaluu dhabde silaa barataan nama hindu barataa jechuun mataa biyya saniiti jechuudha. Mataa yeroo cite miilli faayidaa maal qabdi? Hawaasni dilli biyya keessa jiru sun yoo barataan qabaatiin faayidaan qabu. Hawaasa du'aa jedhama, meeytaa du'aa jedhama. Barataan tokko ka egereef eeggatan du'u jechuun ka bifa meeqatti abbaan isa guddise akka miidiyaa irratti dhagamu san itti dhaaree ka akkasii sun hedduu dhumatee jechuudha. Osoo mootummaan kun dhaga'u osoo beeku inni nu achitti erge jechuudha. Durumaan nuti barataa keenya achitti erganiif ganda Amaaraa sanitti akka Siiriin dhamaasanii gizee achii gad deebi'e hojii takka irrallee oolleef ummata hedduu nu jalaa dhamaasan durumaanuu jechuudha. Ka falfala itti dalagan
ka qorsaan waa nyaachisan isaaban qabu osoo oromiyaan bal'oo taatee jirtu ganda siiriin falfalaanii diggaameedhaanii nama dhamaasanitti ergan durumaanuu jechuudha. Kun hundi ummata kana dhumu laaluun daawwatuun isaanii tuuffiidha kan tumsiniif kaachi mimmaan booyan. Akkasuma islaamallee akka malee tuffatan islaamas hedduu tuffatanii namatti laaluu dhaban waan jedhu ummanni man ahabba shay'an akthara dhikrahu ja'an namni waan takka jaalate waan san afaaniyyuun buufatu dubbachuu heddummeessa jedhan mootummaan kun ummata islaamaa kana ittiin gufatu waan tokko tokko ka inni agarsiise laalanii waan guddaa waan godhe fakkaachuu ni mala nama islaamaa tokko qabee harka itti maratee inni itti seeqatuun itti kofluu waan guddaa tokko fakkaata kuni siistama gartee isaan dalaguu jiran jenneeti ilaalla namni tokko akkanumatti sitti kofluun harka si qabatee si salaamee si dhungatee sitti kofluun nuu bu'aa miti bu'aan keenya waan islaamni gaaf duraarra haga ammatti gaafatee dhabe san ka mootummaa dabarte keessatti illee dhabe ka ammallee nu deebuu dhabe ammallee gartee dhabnee jirru kana nu deebisutu waan namni nama gaafate namaa deebisuun nama kabaju kanatu nama jaalatu ammoo namatti koblanii nama seeqatanii nama bira dabruun kun siistama jireenyaati nama gowwoomsu jenna lafa masaajidaa yoo fedhe sii kennee itti ijaaradhu siin jaa lafti duraanuu ta'e namaan nuu kennu mootummaan lafuma teenya irratti ijaaranna ka duraa sun nu dhowwatus kuni galata guddatti ilaalamu waan tokko tokko jechuu yookaan walgeettii takka takka faa nu hayyamu walgeennee gartee muhaadaraa godhan hogguu jenne kana agasunda galata guddatti fudhanne kuni siistama gartee nuun gowwoomsan jechuu waan nuti dhabne lafarraa namarra heera shari'aatirra jirjiirama gartee ummata majlisul a'laa kana keessatti nuti barbaannurra kana nuu kennu isaanirra barbaanna malee majlisul a'laa majlisa seeraa ta'uu kayoo islaaminaa ajjeesanillee jaruma kaan wajjiin koflu kanuma jara kaan wajjiin bashannanu ka uf hin beeyne islaaminaa kan beeyne nama isaa kan beeyne ufollaala achi kaayanii ka achuma mugu kanan barbaannu jechuudha warra mugu warra rafu achi kaayateeti waan nu godhu fakkaatee nu sobu jiraan jaa gaafitti yoo waan bareedaa dubbatu jiran isheen akkuma argitan kana immoo waan isin dabalan ishee kasirratti mootummaan callis akkuma haasa'u jirtan kan jawaaba ummataa kennutti jiru barattoonni dhumanii agartee kanamni jira lubbuu agartee ergeetti reeffitti galee iyyanii baddaa bahee lagaa bahee iyye callise mootummaan akkasuma agartee kaamasiin gubatee tokko gubatee lama gubatee sadi gubateeti mootummaan callise bakka tokko afur gubatee mootummaan callise akkasuma ammallee nasiiba kun agartanii kaayoo lakkaa waliigalatti soddomii wayii ka agartee zabana dargiin gubatiin zabana agartee mallasin gubatiin har'a agartee kaagattii tana keessatti gubate duuba inni calliseeti malli agartee waa'ee kanaa garamiin argama falli isaa akka isinitti mul'atu roorroo takka tasi jirtu abbaan yoo beelawe beela kana abbaa beelawetu garaan isaa haga gubatu jiru beeka jechuudha haga gaasirik isaa isa gubatu jiru yoo dheebotu haga dheebuun isa dhukkubsu jirtu isa beeka namtichi dheebotu kun osoo wanni nyaatan lafa jirtu osoo wanni dhugan lafa jirtu yoo jal'isee beela ofitti dhiisee gaasirii kinu ajjeese sukaara ofirra garagalche sun kasaara guddaa namni islaamaa haga rakkate isa beeka rakkoo tana osoo arguu yoo ka jala ciisu taate rakkoon tun wal yaamti walii haatatti qaayidaa rakkoon takka rakkoo biraan yaamatti ama masaajida gubatee mi rakkoo masaajidaatii mi gubaan masaajidaa kun gubaa namaa yaama hootu kan namni itti aane akka waan jedhuti jechuudha mazinni gartee gubatee mi namni gubatutu itti aana jechuudha hawaasni gubatu hawaan islaamaa gubatu itti aana jechuudha akka burmaa sanitti foon isaanii nyaachutu itti aana qalatanii turuu keessaa guuratu itti aana rakkinni wali yaama balaa wali yaamti osoo balaa nurratti wali yaamin jalqaba isii kanatti iyyannee iyyisiisnee nama nutillee akka namatti lafti teenya namni keenya
keeysumummaa wanni dhufne wayituun jirtu nutti dhufan malee nuti ittiin dhufne nutti dhufan lafti oromooti beekamtu lafti teenya beekamtu nutti dhufan malee nuti ittiin dhufne jechuudha bikka biraatii nutti dhufanii moggaa baaraa taana nutti ol seenanii amantii teenya tana amantii galtuu godhanii nullee warra gale godhaniiti ufii jiraataa lafaa uf godhanii nurratti caffaran jechuudha kana waan ta'eef islaamni ufii ka'ee ufii iyyuu qabaan jira callisuun qabu rafuun qabu maasha Allah ustaadni waan baay'ee nu dabarsanii akkuma argutti jirtan kana obboleewwan keenya agartanii ka haalli biyya keenya keessatti deemu baay'ee haala fokkataadha akkuma argaa jirtan bakka adda addaati baanii iyyanii cal'isee agartee mootummaan humni silaa agartee waan kana namarraa deebisuu dandeettu mootummaadha biyyi tun agartee biyya silaa mootummaa qabdu biyya mootummaan isiitu barana teena jennee nuti agartee qalbii galu deebine keessatti rakkoon akkanaa kun uumamu jira mee kanarratti ammallee insha Allahu ta'ala sheemuddiin irraa agartee yaada fuuna maaliif jennaan har'aan kana bakka adda addaati agartee uummanni baye akka malee bayeeti iyyatu jira aalamni kumaan lakkaamu ka miliyeenaan lakkaamu ka bakka adda addaati lakkaamu warri akkanatti iyyuu jiru kun agartee ka mirga isaa barbaadu mirga isaa kanaaf agartee ka uummanni waan jechuutti hin jiru mee uummata bahe kanallee bakka adda addaa irraa ka bahe kanarraa keessa nu bahe gabaabbinaan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو بيكم ومن كنا ومن إسلاما إسلام إثيوبيا كان تري إسلام إثيوبيا جريهم بيكم قوة قرته إسلام إثيوبيا كيس جرو نوجر ماله هاجرا أماري أكجافة دورا إيجالي hagarratti islaam Itoophiyaa kana islaamummaa nama biyyattuu nu furan hagarratti hattan hagarraa haga eda buletti nu furan maaltu waan kana godhe waytee jedhan gartee hoo yaaduma gaafa duraa jiru santu arralee nutti gaddeebi namni nutti gaddeebisallee nama biraatii miti kama nuti kenna jennee achi ol kaayanne santu amara du'ee qabrii keessa jiru ol yayyaasee koottaa gartee hoo amma gartee warri duraan isin miidhe sun dabree jira warra isin miidhantu duraan miitantu gad dhufe warra san ammallee ofirraa qaqqabdan malee hin deemu warra kan ofirraa qaqqabaa jedhanii gartee hoo kennuma nutti kaase amma wanni gartee waan kanaan gahe kennatu waan kanaan gahe malee kennuma jenna nuti amma waan isaallee wallaalu waan isaa wallaallee kennuma jenna haa ta'u nama du'e san nutti kaasuun madaa dur gartee nuti silaa qorfannee mee irraa kennatu tuqeemee sanirra kaanee suuta fuuldura fayyina jennu madaa sanirraa buqqisee madaa bilcheessee nutti kaasee oom mililik gartee hoo nama hagasii kaan harka muree kaan miila muree kaan calii canan qoo gartee hoo lafarraa fixee ummata walloo gartee hoo dirree tokkotti walii qabee nama kuma hagasii ulamaa'ii fixee san cufa callifnee baala keessatti fuula namaa irraa qalanii gaara keessatti muka keessatti Hayile Sillaaseen akkasii fannisee milirik gartee hoo ummata baale ka arsii dhukkuba gartee hoo gifir kana itti alarraa fidanii horii jalaa gartee hoo horii jalaa fidanii waan kana guutuu callifnee kan nuti waan mara ukkaamsinee deemnuun arra alarraa nutti fidee warra du'ee jedhe fidee gartee hoo nurratti ol baasee masjida miti nuhu dhabamsiisuuf deemu warri yoo ofii mormine malee kanaafu namni gartee waan kana keessa jiru ummata amaaraatii miti kan nuti gartee hoo nuyi jiru warra mootummaa jennee achi kaanu kana maaliif jennaan mootummaa hattuuti hattuurraa dhaabatte warra dhiiga namaa dhugee jarri nu gartee opitiyoon warra dhiiga namaa dhuge amaarri warra alaa nutti gale galtu kanaafu namni isaan nyaachuuf deeman ummata lafa Oromoo sana nyaachuuf deeman wanni isaan irratti wal fixanillee lafa Oromoo sana wal fixuuf deeman wanni isaan barbaadan ummata islaamaatii fi akka duran balbala nutti baafatanii nu keessa deemaa turan wanni isaan balbala nutti baafatanii hulaa nutti baafatanii amantii nutti baafatan turi hulaa amantii santu xiqqoo amma harkaa cufamnaan akkaataa isii itti banan halkanii guyyaa gara maraan laalanii gara naan laalanii gara siin laalanii dadhabnaan ta amantii tana yoo as keessaanillee kaafleen tola hin jettu Oromiyaa keessaa amaaraan dhooyinee
achi fottoqe sun gartee oromiyaa keessa yoo gattaraa takkatti charchima tokko warra islaamaa ka gubu taate dubbiin nuu dhootii jedhanii gartee hoo warra mootummaatu harka keessaa qaba malee gartee amaara qofaa miti jedhaan gartee akka yaada kiyyaatti waan kana gartee hoo akka sanii tolche haga har'aa miidiyaan amaaraa tokkochi ka dubbate hin jiru waan kana hidhee maaliif jennaan wanni gartee biyyaan qabatan tokko miidiyaa tokko qabeen tokko politika kana cufa nu dhuunfatee jira warri gartee hoo bakka mootummaa sarkaaraallee guutuu silaa warra mallas keessaa yaasallee namtichi fuudhee itti dachaase bakka silaa gartee hoo duraan keessaa yaasanii xiqqoo ofirraa hir'isanillee ta oromoo achi hagartii achi jirtu achi keessaa yaasee amaara bakka dachaafate ammallee warra duraan gartee qeesii mallasii fi dargiin keessaa xiqqoo achi fageessellee ol dachaasee istee ta'uusiitti ol dachaafatee gartee hoo akkanatti bira jira wanni gartee nuun cabsa waan kana gartee hoo wanni haga irraatti cabsisaniif harka keessaa qaban malee ilmi namaa namni miileen haganaa bahee oromiyaa tana keessatti kan hafin ka silxee hin jedhin ka oromoo hin jedhin ka guraagee hin jedhin ka amaara hin jedhin sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru 88 cufti bahee waan kana haga irraa dubbachuu dhabuun isaanii akka harka keessaa qaban akka harkaa fashale gara deeman akka wallaalan wanni isaan pilaana godhatan gartee kanaan mircaa dheereffachuu fi biltsiginnaa isaanii gartee hoo waan paartii amma biltsiginnaa gartee biltsiginnaa jedhan kana silaa duratti dhiibachuuf kana harka cabnaan amma rifatanii namuu callise gartee taayee dandahaa ka jedhan tokko wayitee jawaar dubbatuu fi wayitee namni waan islaamummaatu waan biraa dubbatan utaalee gabbahee katabaa ture arra wayitee islaamummaan akkanatti namni gartee hoo dukkaanni dhibbi afurii gubatee masjiidni afurii gubatee islaamni gartee amaara keessa jiru gartee gabbahuu dadhabe arra ammoo maaltu katabuu isa dhooge warra pilaana keessa jiru jechuu warra kun waan shakkii takkallee hin qabu gaafa baaleetti gobbatti waa ta'anillee namni dubbate tokkoffaan isa garte baale waan ufii eegaltee jedhee dubbate nama gartee amantii deemu mataan isa adaanee shintaloon jedhanillee nama amantiin deemu ishiinillee mataan isa abbiyyi mataan isaa gartee waan kanaan deemu jiru warri kun gartee wanurraa dhaabate yoo sirraawanii sirraawuu baatan ammoo too waan isaan sirreessutu isaanitti dhufa isaanillee akkuma abbaan tsaayee sirraahee gartee ganda galetti isaanilleen oromoon bakka isaan yaadan san bira dabritee jirti amantiin oromoo walitti bu'uutti hin jirtu oromoon gartee muuxannoo ganna 150 isaan dura qabdi opidiyoollee dura qabdi opidiyoolleen ergamtu malee oromoof hin dhaabani opidiyoon ummata ergamaa kaaya lafa kaayatanii meeshaa namaati amma duraan meeshaa Tigree turte amma meeshaa Amaaraa nafxanyaa taate meeshaa nafxanyaa nuti akka najisaatti ilaallaa duru ittillee hin nyaannu ittillee hin fayyadamnu meeshaa isaanii fuudhanii Amaaratti nurraa haa galfatanii waliin ta'anii Amaara wajjin haa oofatanii kanaaf wanni an jedhu mootummaan kuni hin sirraawa yoo jedhe haa sirraawu ufiif jecha ummata oromootiif jecha miti ufiif jecha haa sirraawu hin sirraawu yoo ka jedhu taate waan isa sirreessutu isatti gaddeemuuf deema ammoo wanna kana gartee hoo amantiin amma achi wal dhoysisa